Akkam nagaa keessan jirtanii hunda keessan nageenya karaarra waaqayyo bakka jirtaniif lafa jirtan nageenya karaarra waaqayyo isiniif haa baay'atu. Asumaan isin galateeffachuun nuuf hunda keessanuu galata guddaa narraa qabda. Warri naaf dhibbatan hundi keessan, warri na dawwaltan, warri na gaafattan, warri miseeja na barreessitan hundi keessan naaf jiraadha. Hundi keessan naaf galata guddaa narraa qabdu. Asumaan rabbi galata argatu manatti deebi'ee jira. Akka manatti deebi'ee akkatti manatti deebi'ee himuudhaaf liivii seenuuf hin ture. Liiviin na dide. Kanaaf sirreeffadheetiin wanna hundumaa sababa hundumaa isinitti hima jedhee abdiin qaba. Asuma warri maqaa keenya nyaattee jettanii shamarran biyya Arabaa maqaa keenya nyaattee jettanii na arrabsitanis naaf galatooma. Wanti isin nyaadhe tokko hin jiru, wanti maqaa isin balleesse tokko hin jiru. Ani maraadhee jaalala mucaatiin maraadhee miti kanaan karaa irratti ba'ee niitiidhaan madaamiidhaan wallolee jira ammoo walloleetiin kaniin ani ba'ee ani aarrani ni jiraame akka illikiin na godha sa'aatii sanitti waan hin godhuuf wannan ta'u hin beeku saniif anan aaree manaa ba'ee aartanii waa tokko hin murteessinaa saniif rakkina san keessa seenee malee maraadhee mucaadhaaf jecha jaalala mucaatiif maraadhee karaarra waan hin kaadhe isinitti hin fakkaatiin saniif jaalachuu waanuma jiru dhabuunis waanuma jiru. Anis namaan addaa miti numan jaaladhe inuman nabesi wanti karaara nakaachisu biyya namaa keessatti yaa'u Saudi Arabiyaa keessatti hin jiru. Kanaaf warri maqaa keenya nyaatte jette wanti maqaa keessa nyaadhe hin jiru, wanti maqaa keessa balleessu hin jiru. Ani rakkina mataa fi danda'eef hin manaa ba'e. Mana kana keessatti duraan mana mucaa dalagaa waan hin tureef jecha mana abbaa dalagaa waan hin tureef jecha yeroo baay'ee hidhame waan hin tureef saniif sababa guddaa wanna jabaatu waan tuumameef mana kana kutee ba'e bilbila takka bichaan qabadhee ba'e bilbilli nani qabadhee ba'e ishee tanaadha. Isheen tuni bilbila homaa of keessaa hin qabdu turte jechuun wanta immoo namni hin qabdu turte tanaan fudhee ba'e tuni sababa bichaa of keessaa qabdi turte. Tana baadhee achi niitiin narratti iyyitee jennaan natti iyyitee jennaan aluman jira tanuman fuudhachumaan kute manatti waliin deebine homaas fuudhin baane akkuman jiru kanatti hin ba'e. Rabbi galata argatu amma reefu mana seene namtichatti dawwalanii waan godhan kana booda hin beeku. Rabbiin naaf kadhadhaa basa amma manatti deebiin jira. Hunda keessaniif galata guddaa narraa qabdan Oromoo ko nama hin qabun se'ee garuu nama hin qaba. Oromoon dhiiga koon qaba naaf jiraadha. Hunda keessan bakka jirtanitti rabbiin si wajjin haa ta'u, rabbiin si naa eegu. Aartanii ariifattanii wanna tokko hin murteessina. Wanti isinitti mummoo jaalala mucaatiif miti maraadhee kaaniin karaatti ba'e. Kanaa naa hubadha. Sanii akkuma isiniin jedhee TikTokni yaada nama hin fixachiisu viidiyoon. Inni lammaffaa warri erga dhugaa ta'ee akkati baate akkamitti baatee akkamitti deebite maaliif viidiyoon hin waraabne warri naan jettan immoo isinitti himuu dhufe. Akkatti nani ba'e erga mucaadhaan walloleetiin hojii dhaabetiin hin jira dalagaa dhaabetiin hin jira manuma keessatti xalabaadha kanan jiru dhugumaadha xalaba jiraachuun kiyya garuu dalagaa dhaabee hin dalagu jedheetiin hin dhaabee jira achi jarri mataa natti baatii daa'ima isaanii rukkute ganama sana aareetiin jira waan ta'eef daa'ima isaanii rukkute daa'ima sana irratti lolli ka'ee achi ani gadi ba'e daa'imni isaan tancaraacharanii waan hin taane dubbannaan hin gadi ba'ee dhaabbadhee jira fooqirra dhuman dhaabbadhu daa'imumtani rukkute sun boocha raawwattee dhuftee natti maramte achiin fuudhee fooqeen sun akkana xiqqoo oliidha isa gubbaa teechisitan harka tokkoon ishii qabadhee harka tokkoon silkii qabadhee jira achi kaattee dhuftee niitiin daa'ima san fooqirraan ala darbachuuf itti uwwattee iyyitee rabshaan kana caalu dhufe achi kana dura asitti waa balleessee yeroo mara wannoo poolis dhaabaa nageessanii waan wannoo dhaniif wanta narkutaaru turanii fi na hidhaas guyyaa lama akkas biiroo keessa tureetoni narkutaa maal jechaa waanan tureef kana duras warruma abbaa mucaa kana biraan ture waan ta'eef amma immoo ilma isaa biraan jira waan ta'eef ammas kanaaf kana booda jarri najjeesti oon achitti deebi'ara najjeesti kanan jedhuun ani osoo jarri nan argin manatti hin deebine isaan na biraa ol deebinaan qaxxedheen ba'ee akkasumatti hin jira akkuma jirutti hin ba'ee silkii takkas silkii immoo tanan qaba tun immoo imoo maal keessa of keessan qabdu ammallee isin argisiisuu hin danda'a TikTok bichaa of keessa qabdu duraanuu yaaduma kanatti fayyadamu sanitti hin fayyadama asii fuudhee ba'ee achi deemaa olee gara hin beekne zooraa ooleetiin hin galgala sana dadhabee qoonqoonis naqabdee ganama kaniin mana ba'e dadhabee aduu keessan deemaa olee achi mana tokkotti deemaa olee mana tokko argadhee mana tokko seene gaafan seenu
yaadan seenee seenaniin jarri na shakkitee isaa dhuftee maal jettee gaafinatti baay'istee achi akkasii akkana jennaan itti himnaan na shakkite jarrillee na shakkitee gaafa na shakkitu isaan wayi lakkoofsa kafiila keetii fidii yookaan immoo mootummaa sitti waamnaan anjaane achi lakkoofsa kafiila kiyyaa anin kennu jennaan balbala natti qorrofte jarri na shakkitee hin baatu wayin mootummaa sitti waamnan anjaanii wanna biraa balleessitee baaten anjaanii kafiila natti achi na sodaachisanii bullaanin lakkoofsa isaaniitti kennee achi dawwalanii fi dhufee ganama san namtichi dhufee achi na fudhate akkanatti kan hin galee lakkoofsa kafiila kiyyaa kenneefi jechuu achi namtichi dhufee na fudhate Saudi keessatti shortaan akkamsi qabu didde warri jettan safarri nan jiru kun Alkaazim jedha katamaanu bakka kana jiru gaxarii badduu namni Itoophiyaa namni akka kiyyaa Itoophiyaan asitti galee hin jiru suruma baangilii maalidha shortuma biyya kana safara kanatti argeetuma beekan duraanu jechuu kanaafi badeetiin hin ba'e malee jarri ofirraan aariite miti akkam nagaa keessan jirtanii hundi keessan nageenyi karaarra waaqayyo bakka jirtaniif lafa jirtan nageenyi karaarra waaqayyo isiniif haa baay'atu asumaan sin galateeffachuun nufi hunda keessanuu galata guddaan irraa qabda warri naaf dhibbatan hundi keessan warri naa dawwalta warri na gaafatta warri miseeja naa barreessita hundi keessan naaf jiraadha hundi keessan naaf galata guddaan irraa qabdu asumaan galata rabbi galata argatu manatti deebi'ee jenneen jira akka manatti deebi'ee akkatti manatti deebi'ee himuudhaaf liivii seenuuf hin ture liiviin na dide kanaaf sirreeffadheetiin wanna hundumaa sababa hundumaa isinitti hima jedhee abdiin qaba asuma warri maqaa keenya nyaattee jettanii shamarran biyya arabaa maqaa keenya nyaattee jettanii na arrabsitanis naaf galatooma wanti isin nyaadhe tokko hin jiru wanti maqaa isin balleesse tokko hin jiru ani maraadhee jaalala mucaatiin maraadhee miti kanaan karaa irratti ba'e niitiidhaan madaamidhaan wallolee jara ammoo walloleetiin kaniin ani ba'e ani aarrani ni jiraami akka illikiin na godha sa'aatii sanitti waan hin godhuuf wannan ta'u hin beeku saniif anan aaree manaa ba'e aartanii waa tokko hin murteessinaa saniif rakkina san keessa seeni malee maraadhee mucaadhaaf jecha jaalala mucaatiif maraadhee karaarra waan hin kaadhe isinitti hin fakkaatin saniif jaalachuu waanuma jiru dhabuunis waanuma jiru anis namaan addaa miti inuman jaaladhe inuman nabesi wanti karaarra na kaachisu biyya namaa keessatti yaa'u Saudi Arabiyaa keessatti hin jiru kanaaf warri maqaa keenya nyaatte jette wanti maqaa keessan nyaadhe hin jiru wanti maqaa keessan balleessi hin jiru ani rakkina mataa fi danda'eef hin manaa ba'e mana kana keessatti duraan mana mucaa dalagaa waan hin tureef jecha mana abbaa dalagaa waan hin tureef jecha yeroo baay'ee hidhamee waan hin tureef saniif sababa guddaa wanna jabaatu waan tuumameef inni mana kana kutee ba'e bilbila takka bichaan qabadhee ba'e bilbilli nani qabadhee ba'e ishee tanaadha isheen tuni bilbila homaa of keessaa hin qabdu turte jechuun wanta immoo namni hin qabdu turte tanaan fuudhee ba'e tuni sababa bichaa of keessaa qabdi turte tana baadhee achi niitiin narratti iyyitee jennaan natti iyyitee jennaan aluman jira tanuman fuudhachumaan kute manatti waliin deebine homaas fuudhin baane akkuma jiru kanatti hin ba'e rabbi galata argatu amma reefu mana seene namtichatti dawwalanii waan godhan kana booda hin beeku rabbiin naaf kadhadhaa basa amma manatti deebiin jira hunda keessaniif galata guddaan irraa qabdan Oromoo ko nama hin qabun se'ee garuu nama hin qaba Oromoo dhiiga koon qaba naaf jiraadha hunda keessan bakka jirtanitti rabbiin si wajjin haa ta'u rabbiin sinaa eegu aartanii ariifattanii wanna tokko hin murteessina wanti isinitti mummu jaalala mucaati fi miti maraadhe kaaniin karaatti ba'e kanaa naa hubadha sanii tiktookii yaada nama hin fitachiisu wanti isin deebi'eef isinitti himu ani fooloo fi laayikii keessan irraa hin dalagu dantaan qabus faayidaa naaf hin qabus fooloon keessanii fi laayikiin keessan namni osoo hin dhukkubsatiin dhukkube hin jedhu namni osoo rakkatiin rakkadhe hin jedhu akkasittiin rakkadhee tooni iyyuun kee fooloo fi laayikii isinitti hin fakkaatu wayis waan qoosan godhe isinitti hin fakkaatu warri isinitti fakkaates fudhadhaa mirga keessanii garuu qoosaa miti ani qoosaaf fooloo jedhee tooni wayi laayikii keessanii jedhee tooni rakkadha jedhee tooni laayikii tiktook irra ba'ee tooni kun isiniif agal eenyumti kamiyyuu namni osoo rakkatiin rakkadhe hin jedhu saniif ani fooloo fi laayikii keessan irraa hin dalagu faayidaa naaf hin qabu kanaaf jecha akkasitti warri yaaddan ijaadina akkasitti ani fooloof jedhee hojjisi qoosasi miti akkattiin ani ba'ees akkattiin ani itti deebi'ettis wanni hundumaa isinitti hima liivirra seene
liivii kee sirreessa wanni hundumaa akka ittiin itti bees akka ittiin itti deebi'ee sunittiin hima. Amma foora akkasitti dhiphistanii yaaddan kun ani fool of like keessan irraa dantaa hin dalagu. Dantaa hin qabu ani faayidaa naaf hin qabu fooloon. Akka namni kan fool of like dha maraatu kana miti. Faayidaa naaf wanni qabu hin jiru ana fool of like keessan. Kan hin barbaadan rakkina san keessa na baasudha malee fooloon keessan itti hin mul'atu ana. Sanii warri isaaf jettanii akkas taatan mucaan dhugaadha. Akkuma seenaa hin beeku jedhee liikirra TikTok irra bahee haasa'e inni soba amman hin jedhamne kan inni soba. Saniif waan ijoolleen isa caqacaqxeef jecha shiilliikii laayikii barbaada yookaan fooloo barbaadaaf akkas gooti jechuu danda'a. Akkuma nan miseejii isaa oduu argitanu osoo viidiyoo isaa argitanu seenaa hin beeku. Yaada guyyaa tokkoon hin shaasofse akkuma jedhee sobe yoo viidiyoo isaa argitanii raattan akkuma jedhee sobe ammas immoo ani isa qaaneessuu hin fedhu ammas immoo akkuma ijoolleen ni caqacaqxa ijoollee hedduutu caqacaqe waan ta'eef isaaf jecha borooshii waa taate natti gaafatama kan jedhuuf fool of like jechuudhaaf jedhee ofirraa kan dhaabudha malee ijoollee ani fool of like keessaniif miti. Kanaaf hundi keessan naaf jiraadha naa galatooma ani isaaf jecha miti rakkadheetiin rakkadheesin hin jedhe malee ani fooloo keessan irra hin dalagu kana naaf hubadhaa. Jira jirtu ijoollee Oromoo baga jiraattan. Okay, olola sifachi ariyamaa jiru okhasoba Oromoon teenya cabee watti baqaqe jetti. Kanaaf jecha yaa ijoollee keenya wanta inu banne tokko sin jettanii asifachiin ariyana. Tokko qabee namni keenya waa xiqqoo millaashi xiqqoo yoo irraa argate isarraa kitaaba lama barreessa. Kanaaf waa xiqqoo argattanii asifachiin ariyana. Ijoolleen kan gaafii baay'een naa dhiyaate innis maal yoo jettan liivii irratti hin ba'ee sinii dubbisa siniif hima jedheetiin hin ka'e liiviin kiyya akka tasana jala gubate yookaan naaf hin dalagu himkeen tureen adeebuu danda'a. Amma sagaleen kiyya hedduu jechuun viidiyoo kanaan isin waraabuudha maaf sagaleen oola malee gaddisuun hin danda'a garuu gaafii keessaniif deebisuudhaaf kan hin dhufe kan keessa viidiyoo mucaa waraabee sin beeku seenaa hin beeku jedhee waraabee naaf ergitan kan keessan share naa gootan anis argeen jira. Sammuun kee na azoorame jira maaliif kijiba isaa soba isaati kan mataa na azoore innis maal yoo jettan tokko faratti seenaa hin beeku jedhee na beeku fi na dhiisuu isaa marrajaa hedduun qaba. Lammaffatti viidiyoo akkas jedhee waraabee garuu immoo galgala san immoo kalee galgala liivii seenee ture liivii san irratti gimmaasha bichaan dhaggeeffadhee bahee dalagaa dhafan irraa ba'ee gimmaasha geeroon jiru waan namaa sobnee isa booda garuu waan inni jedhee yeroo ishiin mana sanii hin baane yeroo ishiin meeshaa dhiqxuun dhaga'ee dawwaleefi jedhee sobdii piraankiidhaaf yookaan fooloo guddifachuuf jedhee. Lammaffatti ani seenaadhaan obbolummaa naasee dura hin beeku jedhee achi immoo obbolummaa naasee malee dhimma addaa dhimma jaalalaa wajjin hin qabu jedhee dhimma jaalalaa na wajjif qabaachuu fi dhiisuusaa ani marrajaa sagaleesaa hundasaa viidiyootti jijjiiree waraabee siniif hin gadhiisa warri siniin viidiyoon isaa sun sagaleensaa jaalala si wajjin qabu sun haa gadhiifamu naan jettaan viidiyootti siniin naannessee miisenjara keessaa siniif hin gadhiisa jechuudha. Kan kanarraa nafee warri immoo sobdee hin baane achi hin sobdaa jettanii koomentii jalattis na arrabsaa jirtan yaa Oromoo ko ani wanti sobee boo'ee ta'anii akkasitti maraadhee keessa darbee silka quxurii kiyya amma maxxansuu raga'otti nafsiin natti mi'ooftee silka quxurii kiyya ani maxxanseef waan bakkan seenu dhabeef malee ani fooloo keessan yookaan laayikii keessan irraa wallaahi hin dalagu rabbi hin dalagu dhugaa waaqaa rabbi noon sobee raadhaa akka hojii kiyya naaf kennu bakka ne dadheenis nan ga'in ani jechuudha. Kanaaf mucaan sagalee gaafanni dawalee meeshaa dhiqaa jirti mana hin baane jedhu kanallee sagalee waraabadheetiin qaba gaafa san galgalallee waan inni sobu waan an beeku fanin sagalee isaa waraabadhee kanas warri akkam postotu barbaadan ani viidiyoo san hunduma isaa sagalee isaa sanis angaafas galgala haasofnillee kan jaalala gizee jaalala keenya haasofnillee sini postotu nama danda'u viidiyootti naannessee jechuudha. Kan kanarraa nafe ololli asiifachi kaatee in sobdaa akkas taate ittanii mataan azoortan wanti hin sobeen jiru kan sobaa. Kun isa sadaffaa viidiyoodha. Innis maaliifi ammas waan naafee jira. Inni waada naasente jedhee haasa'u immoo kaleessa dhuguwaadha dawwaleef hin ture. Maaliifi seenaadha akkas jettee seena hin beekuttee viidiyoo waraabdee ammaa qabdee waa'ee kiyya naasa'e yookaan mistira kee hin baasaa jedhee waa'ee kiyya hamaa hin haasa'in ishiin akkas jettee naasa'in sobdeetoo waan hin taane dubbatin jennaan
ani kana booda waa'ee keenaa sa'uu ishii dhiifama naa godhi waadan si seenaa naan jedhe warra si gaafate jennaan ayyee ani atis viidiyoo kiyya irratti waraabini waadan naaseni jedhe anis irratti waraabu amma qabdi waa'ee kiyya naaseni jireenya gaariin siifa waan jeeni kanumaaniin bilook godhe imoodhaan dawwalee fi imoorraa bilook isa godhe jechuu wanti nani deebisee akkasitti viidiyoo irratti waraabeef immoo inni ani akkana jedheedhi inni dhaqee poostate feesbuuk asirratti footoo isaa poostate footoo jalatti koomentii waa'u makiyyaa wanni haasa'anii inni immoo insobdi birankii foolo barbaada fi jedhee jalatti haasa'e sababa saniif kanan irratti waraabe inni sadaffaan immoo inni jaalala ana wajjinis ni qaba ana malee nama shan jaalatee jira ana malee nama shan wajjin jira nuti hundumtuu koomentii isaa jalatti wal arganne koomentii viidiyoon inni isaa wajjin haasa'e sagaleen isaa wajjin haasa'es hundumtuu na harka ga'ee jira anis ergeefitin jira abbaasanii isaanis feesbuuka isaanii an nama 3 laxxafeen jira feesbuuka tiktooka kiyyara argitaniirtu ana nama 4 laxxaf jira ammas kana fe nama 2 moo nama 3 tafa akkasii siniifin maxxasa feesbuuka isaanii dhaqxanii haasofsiisuu dandeechu hunduma isaanii jechuudha dhalaa hundumaa kaan ni kaagarraa qaba kaan immoo asitti ijaaza baasee ijoollee makaraa argisiisaa turedha mucaan kun garuu maqaan nu haqee ana akkamitti dubartii irraa dhalatee akkamitti obboleettii qabaatee akkamitti nurratti waan akkanaa dalagaa akkamitti ammoo jedhee seena hin beeku jedhee gigim jedha ana waadana seeni waadana sissee gaafa dura wal jaalannu jechuudha suuraa kiyya maxxansi social media irratti naan jedhee ture isaanis akkasuma jedhee ture afaan inni haasa'u tokkumaadha ani immoo kana hunda soba yoo naan jettan amanu baatan viidiyoo fi miseejii fi sagalee isaa viidiyoo itti dalagee akka jirutti siniifin hin gadhiisa warra akka inni sagalee isaa dhaggeeffattu barbaadan siniif hin gadhiisa kanaaf dhiirri isa malee jiru warri jettan dhugaadha jaalaltii dhiirri isa malee guute baay'eetu jira kan bifaan isa caalu yaadanis waan hundaan kan isa caalu baay'ee jira garuu ijoollee namni onnee nan itti cabirraa malee kan irraa jaalalli si qabe malee dhiirri jiraateef bakka hundaan dhaqxu kana bare kanaaf jecha jaalalli immoo amantiin filattu jaalalli jan qabdu be jaalalli jan qabdu jaamada bakka hin taanetti si kuffisti xiqqaa guddaan jettu saniif jecha amantiin kee adda akkamitti jettan waa'ee amantaallee siniif hin gadhiisa sallee haasofnee turre isa wajjiniin sagalee keenyallee ni jira isa sinii gadhiisuun ni danda'a akkana